Kanaaf kana godhuudhaaf haala hundi keenya keessa dabarsine, rakkinni nuti keessa dabarsine, dukkanni nuti keessa dabarsine, ba'aan ulfaataan guddaan nurratti kufee nuyi keessa dabarsine baay'ee guddaadha, baay'ee ulfaataadha. Haa ta'uti garuu haa rakkannu haa dhamaanuyyuu malee hunda keenya asis kan nu dhaabe asiinis kan nu ga'e saba keenya, saba Oromooti. Itoo Oromoon nu biran dhaabbannee qeerrooniif qarreen Oromoo, beekaan Oromoo guutuun itoo nu bira dhaabbatee humna nuu ta'ee jabaadhaa itoo nuun hin jennee waggaa 2-3 mitiitii guyyaa 2-3 hojjechuu hin dandeenye. Kanaaf iyyuu milkiin keenya, milkii dhuunfaa keenyaa, garee keenyaa qofa otoo hin ta'in kan saba Oromooti, kan qeerroo fi qarree Oromoo hundaati waan ta'eef sabni Oromoo nu bira dhaabatee dhala isaa nu godhatee nu gorsee nu gargaaree hamma tokkos haa ta'u akka nuti hojjennu nu taasisu isaatiif carraa kanaan Oromoo guutuu galateeffachuun barbaada. Akkasumas hooggantoonni mootummaa naannoo Oromiyaa sadarkaan jirtan baay'ee waliin dhamaanee, baay'ee waliin rakkannee yoo xinnaate saba keenya qaanii jalaa baasuudhaaf, rakkina irraa furuudhaaf ana waliinis dhama'aa turre waan ta'eef anis akka nama tokkotti yoon hojjedhe iyyuu wanti nuti arganne waliin hojjenneetu argamsiisne waan ta'eef na gargaartanii hoogganaa keenya jettanii na amantanii qajeelfamaaf waa hundaan ani isinii kennu narraa fudhattanii waliin hojjechuu keenyaaf carraa kanaan guddaa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Akkasumas Oromiyaan naannoo qofa otoo hin ta'in madaallii tokkoon fudhannee ilaalle biyya guddaadha. Bal'ina qofa otoo hin ta'in, lakkoofsa qofa otoo hin ta'in rakkoon jiru ulfaataadha. Oromiyaa hoogganuun bishina guddaa gaafata, obsa guddaaf tasgabbii guddaa gaafata, bitaaf mirga dhiyoof fagoo ilaaluu gaafata, baay'ee dhama'us gaafata. Yoo duuba deebine ilaalle Oromiyaa sana keessa akkasitti galte dukkanoofte sana keessaa baasuudhaaf hojii baay'ee nurraa eegga ture, hojii baay'ee nurraa barbaada ture. Hojii jechuun murtii gurguddaa, tarkaanfii gurguddaa fudhachuun nurraa eega ture, nurraa barbaada ture. Etuu sana hin goone taane har'a ifattiidhuma arganne kanayyuu argachuudhaaf baay'ee rakkanna ture. Sana keessatti akka mootummaattis gareedhaanis haa ta'u akka pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti murtii hedduu dabarsaa turee jira, murtii hedduu murteessaa dhufeera. Kana godhuun nama iddoo sana taa'ee argeef, hubateef, tilmaameef barbaachisaa fi dirqama ture. Hooggantoota baay'ee irratti tarkaanfii hedduu fudhadheen jira. Dhimmoota garaagaraa irratti murtii garaagaraa, murtii gurguddaa dabarseen jira. Yeroon kana godhu eenyuun iyyuu jaalladhee, eenyuun iyyuu jibbee utuu hin ta'in kanan ilaalaa ture Oromoof Oromiyaa, rakkina Oromoo fi Oromiyaa waan tureef warreen beekees dogoggorees isin mufachiise tarkaanfii kana keessatti, murtii kana keessatti hooggantoonni baay'een, namoonni baay'een akka jirtan nan amana. Yaadi koof murtiin koo Oromiyaa fayyisuudhaaf, Oromoo fayyisuudhaaf akka ta'e akkanaa hubattanii fi carraa kanaan namni ani miira keessan tuqe isin miidhe yoo jiraate dhiifama akkanaa gootan carraa kanaan dhiifama gaafachuun barbaada. Akkasumas ummanni keenya baay'ee nu abdatee abdii guddaa nurratti gatee waa baay'eetu eebotuu etuu beela'uu nu eegaa turee jira. Nus hawwiin keenya beelaa fi dheebuu uummata keenyaa baasuudha. Kana godhuudhaaf waan baay'ee hojjenneerra, jijjiirama baay'ee finnee jirra, geeddarumsa baay'ee finnee jirra. Haa ta'uti garuu har'as yoo ta'e uummanni keenya dheebuu isaa hin baane, beela isaa hin baane.
haala keessa turree fi haala rakkisaa keessa dabarsine walii wal bira qabne olaal ummanni keenya hanga nurraa eegu hin hojjenne nus hanga ofirraa eegnu hin hojjenne haalli keessa turre rakkisaa waan ta'eef kanaaf waan hojjenne akkuma jirutti ta'e ummanni keenya waan inni nurraa eegee etuun hojjetiin hanqatee hafeef maqaa koof maqaa garee mootummaa naannoo Oromiyaa na waliin hoogganaa tureen ummata keenyas dhiifama gaafachuun barbaada. Kanatti aansuudhaan bakka kamiyyuu haa jiraan, bakka kamiyyuu haa deemnu, eessattuu haa hojjennu, eenyuuf iyyuu haa hojjennu, kan nu ergate, kan bakka nu buufate Oromoodha. Eessa soo deemne, bakka kami soo deemne kana dagachuun salphina. Kana dagachuun of dagachuudha. Har'as pirezidaantummaarraa ka'ee bakka biraatti ergama biraaf haa deemu iyyuu malee ergamni koo kaleessaa har'as hin jijjiiramu, borus hin jijjiiramu. Qabsoon saba keenyaa hanga galma ga'utti, eebuun beelli saba keenyaa amma inni dhugoomutti qabsoo kaleessa jalqabe akka dhuunfaa koottis borus kan itti fufu ta'uu isaa kabajamaa caffee keenya fuulduratti ibsuun barbaada. Wal deeggaranii wal hubatanii gamaaf gamana soo dhaabbatan humna tokko ta'anii hojjechuu yeroon kun kan gaafatudha. Dirqama hunda keenya irra jiru waan ta'eef anis gara federaalaa waan deemes hooggantoonni haaraan naannootti yoo dhufanis waliin taanee qabsoo saba keenyaa, qabsoo uummata keenyaa ceesisuun dirqama keenya waan ta'eef hundi keenya hooggansi sadarkaadhaan jirrus kana barree nama tokko ilaaluu otoo hin ta'in nama tokkotti ba'aa baachisanii irraa galagaluu otoo hin ta'in gargaaranii dirqama seenaa qabna waan ta'eef qabsoo saba kanaa qabsoo sabni kun dhiigatti kaffale, lubbuutti kaffale, itti dhama'e akka inni galmaan ga'u taasisuudhaaf tokko taanee, humna tokko taanee, irree tokko taanee hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef hooggantoonni haaraan dhufanis kana hubatanii akka hojjetan abdii guddaan qaba. Hooggantoonni haftanis wal gargaartanii humna tokko taatanii humna tokko taanee wal gargaarree wal deeggarree qabsoo saba keenyaa fi ergama sabni keenya nutti kenne galmaan ga'uudhaaf haa hojjennuun jedha. Ulfaadhaa, fayyaa ta'a. Akkaataa dambii gurmaa'insaa fi hojmaata naamusa miseensota caffee lakkoofsa 3. Ittaana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii naannoo keenya akka gaggeessan nama kaadhimaman dhiyeessa. Ittaana pirezidaantii ta'anii akka naannoo keenya gaggeessan namni kaadhimne waan gurguddaa nama yaada keessa galchineeti yeroo bal'aas fudhannee akka paartiitti irratti mari'anneerra. Inni tokkoffaan hooggansi kanatti aansinee kenninu hooggansa waloo irratti kan xiyyeeffate ta'uusaa yaada keessa galchuudhaan namni kaadhimamee dhiyaatu kunis adeemsa keessa ga'umsa hojiidhaan madaalamaa deemee gulantaa itti aanutti akka ce'u yaada keessa galchuudhaan kan ta'e ta'uusaa akkanaaf hubattan barbaada. Haaluma kanaan ittaana pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii akka muudaman namni kaadhimamaa godhee dhiyeessu kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa ta'u. Kabajamoo obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa iddoon dhaloota isaanii godina Shawaa Lixaa aanaa Dandii magaalaa Ginciiti. Qophii barnoota isaanii ilaalchisee digrii jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnoota filosoofiitiin, digrii lammaffaa yookaan maastersii Yuunivarsiitii Finfinnee irraa gosa barnootaa mirga namoomaatiin, kana malees post graduate digrii kan biraa gosa barnootaa filosoofiitiin University of South Africa irraa eebbifamanii jiru. Muuxannoo hojii isaanii ilaalchisee Yuunivarsiitii Finfinneetti barsiisaa ta'uudhaan waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti daayireektarootii dhimmoota kominikeeshinii ta'uudhaan akkasumas abbaa taayitaa dhaabbilee misooma naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa dhimmoota kominikeeshinii ta'uudhaan waajjira giddugaleessa ODP'tti hoogganaa qajeelcha dhimmoota dhaabbilee barnootaa ta'uudhaan akkasumas ittaanaa hoogganaa biiroo misooma magaalaa fi manneenii Oromiyaa ta'uudhaan
Darbees hoogganaa biiroo konistirakshinii naannoo Oromiyaa ta'anii hojjetaa turaniiru. Yeroo ammaa kanas waajjira muummicha ministeeraatti sadarkaa ministeeraatti itti gaafatamaa waajjira muummicha ministeeraa ta'anii hojjetaa jiru. Obbo Shimallis Abdiisaa Ulfaataa qophaa'ummaa barnootaa, muuxannoo hojii cimaa akkasumas hooggansa jijjiiramaa ta'anii bakka hojjetan hundatti dandeettii olaanaadhaan hojii isaanii raawwachaa nama turanii fi nama bu'aa qabatamaa buusaa dhufanidha. Sochii qabsoo jijjiiramaa keessattis qooda adda durummaa nama taphataa turanii fi sodaa tokko malee faayidaaf dantaa uummata Oromootiif nama qabsaa'aa turanidha. Obbo Shimallis Abdiisaa dandeettii waloon hojjechuu olaanaa, yaada haaraa burqisiisuu, halkaniif guyyaa fiiganii hojjechuudhaan nama beekamanidha. Kanarraa ka'uudhaan boqonnaa qabsoo amma irra geenye kana karaa bilchina qabuun itichuuf ceesisuuf nama dandeettii qaban ta'uu isaanii itti amannee waan dhiyeessineef kabajamaa caffeen kun muudama isaanii fudhatee akka nuuf raggaasisu kabajaan gaafannaa. Galatooma. Naannoo kanatti garuu wanni sirriitti ilaalamuu qabu Oromiyaa akkuma jaallatamoo pirezidaantii keenya kaasan Oromiyaa hoogganuudhaaf barnoota duwwaa odoo hin taane kutannoo fi sodaa dhabuun jaalleen keenya kan ittiin mo'atan tokko isa kana. Baay'ee doktoroonni baay'een namoonni piroofeesarri baay'een fuuldura nama kanaa jiran baay'eetu jira. Sirriitti ilaaluu kan irra jiraatu bitaa mirga ilaalanii of kennanii kutannoo sodaan laphee namaa keessa hin jiru taanaan Oromiyaa hoogganuun hin danda'ama jecha. Kanaafani dhimmoonni akka dhaabatti ilaaltan gaarii ta'ee kabajamoon kanaan booda pirezidaantii keenya ta'an kun muuxannoo kabajamoo pirezidaantii keenya duraarraa adda ta'u taanaan rakkoodha. Kana sirriitti ilaalu. Muuxannoon kun daandiin kun bahee jira. Daandii bahee kana qabatanii daandii kanaa horitti deemanii hojjechuun barbaachisaadha waan ta'eef kana sirriitti ilaaluun barbaachisaadha waan jedhuun qabaa jechaadha. Kanaaf akkuma waliigalaatti barbaachisummaan isaa egaa namni bal'inaan mari'annee jirra, ilaallee jirra. Akkuma jaalleen keenya kaasan pirezidaantiin keenya duraanii kabajamoo obbo Lammaan federaala deemuun laalleerra bal'inaan laalleerra waan laalle san akka waliigalaatti irratti hojjechuu qabna. Uummanni keenyas beekuu danda'utu isarra jiraata. Namni baay'een maal akka ta'e hubachuu dhiisuu danda'a waan ta'eef kanaaf ani daandii bahee kana qabannee hojjechuun hin danda'ama waan jedhu kaasuuf ulfaadha. Galatooma toora kanarra. Mootummaadhaan dhiyaate jaallee addisuun Shimallis kanaan duras dhaaba kana keessatti hojii hojjechaa akka ture hundi keenya hin beekna. Haa ta'u garuu ammallee dhimmooti akka naannoo keenyaatti ilaalamuu qabannee yaadnu gaaffiiwwan sila ganama kaasaa turre wajjin sirriitti ilaalamuu qabannee yaadnu haalli Oromiyaan keessa jiru kana beekanii hoogganuun naannoon keenya haalli isheen keessa jirtu akka biyyaattis akka naannoo keenyaatti uummata guddaadhaa fedhii guddaa qaba. Kanaaf fedhii uummata Oromoo maal barbaada kan jiru kan ammoo qabatanii hin hoogganamu yoo ta'e ammas injifannoo nuti arganne kun teellaatti deebi'uu danda'a kan jiru waan qabnuuf. Fedhiif yaadni uummata Oromoodhaa gaaffii siyaasaa gaaffii dinagdee qaba. Kan ammoo dura bu'ee akkuma kabajamoon keenya pirezidaantii Lammaan sila kaasaa turan salphaatti hin miti. Amma wareegama lubbuutti deemamee fedhiif uummata Oromoo sana galma akka ga'uuf hojii hojjetanidha. Kanaaf ammas amma nuti barnooti akka jirutti ta'e quuqamaa fi quuqamii lammiidhaaf qabuuf uummata kana jijjiiruu qabu kan iddoo olaanaa qaba. Yoo inni jiraatee barnoota sanaa hojiirra oolchinaa jechuudha. Kanaaf ammallee nuti akka bakka bu'aa caffee kanaattis kan kaasnu waan injifannoo uummata Oromoo argate kun teellaatti deebi'uu akka hin qabne nama bakka bu'ee bakka kabajamoo pirezidaantii keenyaa dhufan dhimmoota uummati kaasu kana fudhachuutu irra jiraata. Lammaffaan akkuma isaan sila kaasan obsa gaafata.
Shimallis humna dargaggeessaatiin kanaaf immoo tasgabbaanii biyya kana geggeessu obsuu gaafata. Kanaaf dhimmooti kun waa hundaa haala Oromiyaan kee jiru ilaaluu gaafata. Karaa biraa haalawwan keessa nuti jirru naannoon Oromiyaa kee jiru ilaalchawwan adda addaatiin qoodii adda addaatiin haala adda addaa rakkoo keessa ol gashaati kan inni ture. Kanarraallee qulqulluu ta'anii lammii saba kana iddoo tokkotti geggeessuu akka qaban jecha. Kanaaf yaadawwan mana kana keessaa ka'anis jaalleewwan duukaa jiras qabatanii ilaalchawwan uummata keenya teellaatti deebisan kamiyyuu dura dhaabbatanii hawaasa Oromoo kana tokko godhanii geggeessuu akka qabaniif asumaanii yaada dhuunfaa kootii kaasuu barbaadee galatooma. Baay'ee galatoomaa kabajamaan miseensi caaffee kan kaase bifa gaaffiitiin osoo hin taane yaada sirriitti qabatanii irratti hojjechuu qabanii. Kabajamoo Obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'anii uummata isaanii akka tajaajilanii sagalee deeggarsaa walkeessisan fakkaatu. Ani guyyaarraa caaffee fuulduratti dhiyaadhee ittaanaa pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee yommuu muudamu heera mootummaatiif amanamaa ta'uudhaan itti gaafatamummaa mootummaan naannichaaf uummataan natti kenname haqummaaf kaka'umsa gaariidhaan akkasumas seeraaf hojimaata bu'uura godhachuudhaan hojii koo raawwachuuf waadaa nan seena. Kabajamoo uummata Oromoo, kabajamtuu Afayaa'ii, kabajamtoota miseensota Caffee, kabajamtoota uummatoota Itoophiyaa, kabajamtoota abbootii gadaa, jaarsolee biyyaa, haawwan, hayyoota, kabajamtoota qeerroo fi qarreewwan keenya, lammiilee keenya biyya keessaaf biyya alaa jiraattan, qabsoo uummata Oromoo moggaarra ture hoogganuun kara qabsoo giddugaleessatti kan ceesiste maandisa jijjiiramaa mallattoo injifannoo Oromoo kan taate kabajamoo fi jaalatamoo pirezidaantii keenya yeroo hundaa hoogganaa jaalannu Lammaa Magarsaa qabsoo Oromoo miira mo'atamaa fi boochaa keessaa akka ba'u hooggansa gootummaan guutame kennitee jirta. Kabaja dhuunfaa irraa Oromootti kabaja godhuuf dursitee hooggansa adda durummaa horachuudhaan duudhaa dimokiraasii fi sirna gadaa Oromoo dhugoomsiteetta. Qabsoon Oromoo injifannoo caalmaatti ceessuudhaaf wareegamaatti kaffaltee dhufteen fi hooggansa ciccimoo akka keetii horatteen qabsoon uummata Oromoo gara boqonnaa haaraatti ceessuun Itoophiyaa bilisoomsee yeroo hunda injifannoon akka fulla'u hojjettee kan jirtu yoomuu seenaan hin dagatu. Anis hooggansa ati kennaa turtee fi qabsoo jijjiiramaa kana keessatti akka hooggansa uumamee tokkootti uummata Oromoo sadarkaa kanatti tajaajiluuf carraa guddaa akkasii argachuu kootiif kabaja guddaa natti dhaga'ame ibsuun barbaada. Mul'ata ati Oromoof qabatte kaate dhugoomsuuf kutannoo olaanaadhaan itti gaafatamummaa kabajamaa caffeen kun natti kenne baachuuf aarsaa barbaachisu hunda aarsaa kaffaluu sirraa barannee fi gootummaa faana kee hordofuudhaan halkanii guyyaa akkan hojjedhu ibsuun barbaada. Itti gaafatamummaa guddaa fi ulfaataa akkasii kabajamaa caffee kana fuulduratti yemmuu fudhadhu jaarraa tokko oliif qabsoo uummata Oromoo haqa mirgaa fi fayyadamummaa dinagdee
hawaasummaa fi siyaasaa jecha sabni kumaatamaan itti wareegame kichuu kitima itti ta'e hafan qawween bilisummaa seenaatti ta'ee yaada mo'ataan Oromoof Oromiyaan xurii gabrummaa dhiiga qeerroo fi qarreetiin irraa dhiqamee Oromiyaan imala haaraa eegalte hoogganuuf carraa argadhetti fayyadamee aarsaa qabsichi gaafatu hunda kaffaluuf faana hooggantoota keenya yeroo hundaa hordofuuf kutannoo qabu caffee kanaaf ibsuun barbaada. Bakka har'a geenye ga'uuf karaa dheeraa deemne bara dheeraa ceene bu'aa bahii fi daandii walxaxaa keessa fullaan gootota lubbuu takkittii isaanii akka kumaa qabsoo uummata Oromootiif jecha wareegan kanneen akka Taaddasaa Birruu, Haayilee Fidaa, Waaqoo Guutuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Baaroo Tumsaa, Haji Adam Saaddoo, Magarsaa Barii, Maammoo Mazammir, Haalamaaram Gammadaa, Bakar Waaree, Abdiisaa Agaa, Leenjisoo Diigaa, Garasuu Dhukii, Elemoo Qilxuu, Sheek Bakarii Saphaloo, Abishee Garbaa, Caalii Shonee fi kanan waameen xumurre hin dandeenye kan itti wareegamanii fi gabrummaa iddaan buqqifna dadhabnu ilmatti guddifna jedhanii qabsaanii gochaan jijjiiramnee waaqnis nu gargaaree gabrummaan hiddarraa buqqifamee har'a Oromoon gaaddisa guddaa biyyaa taatee jirti. Kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee qaanqeen bilisummaa arguu eegallee fiduu kana dandeenye waan hundaa olitti ummatni Oromoo tokkummaadhaan dhaabbachuu eegaluu isaati. Hapheen tokkummaa Oromoo walitti qabu sabboonummaa yaada mo'ataa fi hoggansa cimaa kennuudha. Kanaafuu sabboonummaa Oromoo qixa dimokiraatawaa ta'een dagaagsaa tokkummaa uummata Oromoo caalmatti ceessuun sabni keenya injifannoo fi ifa kana olitti akka ce'u yaada mo'ataa dhaloota ceessuu fi hoggansa tarkaanfataa halkanii guyyaa ijaaruu nu gaafata. Oromoon akkuma kaleessaa biyya keenya Itoophiyaa kan uume har'as borus tokkummaa biyyattii abbaa fi utubaa ta'ee akka itti fufsiisu sochii dinagdee siyaasaa fi hawaasummaa akkasumas ijaarsa biyyaa keessatti qooda isaa akka gumaachu hojiin eegalame cimsinee kan itti fufnu ta'a. Qabsoo yeroo dheeraa fi wareegama qaalii itti kaffalaa turre keessaa ijoon dhimma nageenyatti. Oromoon nagaa barbaada. Biyya kana nagaa taasisuuf nagaan ba'anii galuuf gatii guddaa kaffalee as gahee jira. Ammaan boodas nageenyi uummata keenyaa bakka hundatti akka kabajamu rakkoowwan sababa walitti bu'iinsaa fi dhabamuu nageenyaa ta'an hunda furmaata akka argatan taasisuuf waa hundaa olitti nageenya uummata keenyaa mirkaneessuu fi amansiisaa gochuudhaaf halkanii guyyaa ni hojjetama. Qaamota bu'aa siyaasaa argachuuf jecha walitti bu'iinsa babal'isuu fi sabni biraa akka nu shakkuu fi addunyaa maqaa xuriin akka nu beekuuf hojjetaa jiran akka saaxilaman darbee seeratti akka dhiyaatan uummata keenya waliin ni hojjenna. Oromoon hammachuuf jaalala beeka. Yeroo nagaa qofa osoo hin taane yeroo waraanaa diina boojee ilma godhata. Kanaaf har'a shira siyaasaa xaxamu namni kamiyyuu Oromiyaa keessaa akka hin buqqaane kan kanaan dura buqqee tures aadaa fi duudhaa keenyatti deebinee qe'eetti deebisuu qabna. Maqaan Oromoon buqqisaadha jedhu kosiidha waan ta'eef qe'ee keenyarraa Oromoon hundi buqqisee gatuu qaba. Sabni biraa jaalalaaf arjooma keenya beekuun nu abdatee baga Oromoo waliin jiraadhe akka jedhuu fi Oromoon keenya duudhaa ganamaa bakkatti deeffachuu qaba. Kabajamoo Afyaa'ii kabajamtoota miseensota caffee uummanni Oromoo dimokiraasii aadaa isaa ganamaa ta'us rakkoo keessoo fi alaatiin aadaa siyaasaa duubatti hafaa liqimfamee dararamaa turee jira. Dimokiraasii dhugaa fi sirna haqaa cimaa diriirsuun uummata keenya ajandaawwan qabsoo hangafa keessaa tokko akka ta'e ni beekama. Kanaafuu hojii dirree dimokiraasii bal'isuu sirna haqaa bal'isuu fi ijaaruun cimee kan itti fufu ta'a. Gama kanaan mirga yaada ofii bilisaan ibsachuu fedhii qabnu kamiyyuu karaa nagaa tarkaanfachiifachuu qaama fedhe bilisaan akka gurmaa'u ni hojjetama. Miidiyaaleen bilisaa ni babal'atu. Waldaaleen ogummaa fi hawaasaa akka dagaagan walumaa galatti dimokiraasiin hidda akka gadi fageeffatu cimnee ni hojjenna.
Dirreen dimokiraasii yoo bal'ifnu aadaan siyaasaa duubatti hafaa sababa garaagarummaa ilaalcha siyaasatiin wal jibbuu, wal balaaleffachuu, wal cabsuu fi wal kuffisuu wal bira darbuun akka mootummaatti miira itti gaafatamummaa olaanaadhaan qooda nurraa eeggamu ba'uuf waadaa keenya ni haaromsina. Bilisa ta'anii gurmaa'uu fi baay'achuun jaarmiyaalee siyaasa Oromoo rakkoodha jennee amanuu baannus keessumaa yeroo Oromoon carraa biyya hoogganuu qabsoo isaa jaarraa tokkoof walakkaan booda mirkaneeffate kanatti jaarmiyaaleen Oromoo wal morkuu caala wal tumsuu qabu jennee amanna. Sirna dimokiraasii keessatti yaadaan wal morkuun uumama ta'us boqonnaa qabsoo yeroo ammaa irra geenye garuu yeroo kamiyyuu caala tokkummaa uummata Oromoo fi tumsaan dhaabbachuu jaarmiyaalee siyaasa Oromoo nu gaafata. Yoo tokko taane tumsaan dhaabbanne ni cimna. Yoo cimnee ni injifanna. Yoo qoqqoodamne garuu bittinnoofnee facaana. Waliin mo'atamna. Kanaafuu haala qabatamaa keessa jiru yaada keessa galchuudhaan sagalee uummatni keenyaa qoqqoodamee injifatamuuf akka nu hin saaxille gamtaadhaan dhaabbannee injifannoo uummata Oromoo finiisuuf akka wal faana dhaabbannu waamicha koo kabajaan dhiyeessuun barbaada. Kabajamoo Afyaa'ii, kabajamtoota miseensota caffee, uummanni Oromoo biyya isaa keessatti aduu bilisummaa arguuf uummata biyyattii hunda waliin walqixxummaa fi obbolummaan jiraachuuf qabsoo boqonnaa jijjiirama har'a arginu eegalle irra gahee jira. Jijjiirama arguu jalqabne kun cimee fulla'uu kan danda'u Oromiyaa cimtuu yoo ijaarre qofadha. Dahoon Oromoota hundaa Oromiyaadha. Oromiyaan cimtee yoo ijaaramte Itoophiyaan ni cimti. Kanaafuu uummanni Oromoo hundi hojii isaa yeroo hojjetu ijaarsa Oromiyaa yaada keessa galchee hojjechuu qaba. Qonnaan bulaan keenya yoo qotu, horsiise bulaan keenya yoo horsiisu Oromiyaa bu'uura irraa jiru akka hojjetu hubatee halkaniif guyyaa ifaajuu qaba. Barataan boru qaroo Oromoo fi Oromiyaa ta'uuf akka deemu yaada keessa galchee barnootatti cimuu qaba. Daldalaan halkanii guyyaa hojjetee Oromoof Oromiyaa duroomsuuf yaada keessa galchee socho'uu qaba. Hayyootni Oromoo, dargaggoonni akkasumas Oromootni hundi beekumsa, dandeettiif mallaqa qaban hunda mana keenya har'aa, gola keenya boruu kan taate Oromiyaa ijaaruuf oolchuu qabu. Kanaaf ammoo gulantaa hundatti caasaa fi jaarmiyaalee bilisa fi cimaa ijaaruuf kutannoon ka'uu fi hooggansa isaa bira dhaabbachuutu irraa eegama. Injifannoo gama siyaasatiin galmeessine kan ititu nu harka bulu danda'u akka sabaatti yoo dinagdeedhaan cimne qofa akka ta'e beekamuu qaba. Sabni hiyyeessi bilisummaa siyaasaa fedhe qabaatu nyaatee hin bulu taanaan bilisummaa dinagdee hin qabu taanaan bilisoomera jechuun baay'ee nama rakkisa. Kanaafuu qabeenya qabnu hunda dinagdeetti jijjiiruuf injifannoo gama siyaasaan arganne dinagdeen dabaaluun bilisummaa Oromoo guutuun taasisuun hojii xiyyeeffannoo olaanaa barbaadudha. Kabajamoo Afyaa'ii, kabajamtoota miseensota caffee. Gama dinagdeetiin xiyyeeffannoon keenya inni ijoon carraa hojii dargaggoota uumuun fayyadummaa dargaggoota keenyaa mirkaneessuu ta'a. Kanaafuu sochii dinagdee naannoo keenyaatti taasifamu kamiyyuu caala carraa hojii dargaggootaaf bal'inaan uumuun danda'uun kan raawwatamu ta'a. Misooma dinagdee naannoo keenyaa ariifachiisuuf sochii warraaqsa dinagdee kabajamoo pirezidaantii fi jaalatamoo obbo Lammaa Magarsaatiin eegalame finiinsuun sabni keenya mallaqa qabeenya uumamaa fi beekumsa qabu walitti qindeessee ijaaramuun waliin hojjetee hiyyummaa jalaa ariitiidhaan akka bahu hojjennee hojii eegalame cimnee itti fufna. Qonnaan bulaan keenya mala oomisha ammayyaatti fayyadamee hojii makaanayizeeshinii fi jallisii akka babal'atu dhaawataan gara industirii xiqqaa fi giddugaleessatti ce'u oomisha isaa sona dabalatee jireenya isaa akka jijjiiru darbees dinagdee biyyaa akka utubu deeggarsa hunda galeessa ta'e ni taasifama. Daldalli naannoo keenya keessa gaggeeffamu karaa seera qabeessa ta'e qofaan akka raawwatamu adeemsi daldalaa seera alaa kontirbaandii fi ashaaxiriin dinagdee naannoo keenya keessatti raawwatamu akka dhaabbatu ciminaan ni hojjenna. Dinagdee naannoo keenyaa guddachuu kan danda'u sochiin investimentii yoo bal'ate qofadha. Gama kanaan
hanqinoota kanaan dura mul'atan turan sirreessuun investimentiin akka bal'atu. Investimentiin yoo bal'atus qonnaan bulaa buqqisuu fi hiyyoomsuun osoo hin taane qonnaan bulaa hammatee kallattii waliin dhaabbachuun danda'uun fi miidhaa fi faalama naannoo irraa ga'u karaa xiqqeessuu danda'uun kan raawwatamu ta'a. Uummatni keenya sochii dinagdee keessatti qabeenya maddisiisuun hunda qusannoodhaan itti gargaaramuun aadaa isaa godhachuu qaba. Waan qusate dhaabbilee faayinaansii waliin ta'uudhaan walitti hidhamee liqii argatee karaa investimentii akka ce'u deeggarsi hunda galeessa ta'e ni taasifama. Magaalonni Oromiyaa akka ammayyaa'anii fi jireenyaaf mijataa akka ta'an uummatni Oromoo jireenya baadiyyaa qofa osoo hin taane jireenya ammayyaa magaalaa keessatti bal'inaan akka hirmaatu ni hojjetama. Magaalonni Oromiyaa kan Oromootaa moggaatti dhiibaa guddatan osoo hin taane Oromoo hammatanii Oromoo urgaa aadaa, duudhaa fi eenyummaa Oromoo sirnaan akka calaqqisiisan akka ta'an xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Baadiyyaan Oromiyaa bu'uuraalee misoomaa barbaachisaa ta'e guuttatee jireenya dhala namaatiif kan mijaatu akka taatu hojii cimaa eegalame cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kabajamoo uummata Oromoo. Waanjoo gabrummaa baroota dheeraadhaaf mataa gadi si cabsee ofirraa fonqolchuuf wareegama seenaa bara baraa yaadatu kaffaltee jirti. Wareegama hadhaa'aa fi obsa fixachiisaa sabaaf sablammoota biyyattii obboleewwan kee waliin kaffalte Itoophiyaa haaraa walqixxummaa, haqni, dimokiraasii fi mirgi dhala namummaa hunditti mirkanaa'ee fi badhaatu taate ijaaruuf sirna si dandeessisu bu'uureessitee jirta. Boqonnaa qabsoo hunda keessatti uummata Itoophiyaa waliin wareegama kaffalaa injifannoo gonfachaa as geessee jirta. Ammas rakkoo biyyattii mudatee fi mudachuu danda'u aadaa boonsaa sirna gadaa keetiin fayyadamtee sabaaf sablammoota waliin kabajaa fi jaalala aadaa hammachuu waliin akka itti fuftu ergama hangafummaa kee akka baatu waamicha koon dhiyeessa. Adeemsa waggaa tokkoo keessatti seenaa waggaa 100 olii biyyattii jijjiiramee jira. Akkuma kabajamoo pirezidaantii jedhan uummatni gooftaa keenya akka jedhan anis akka itti gaafatummaa olaanaa nama fudhatee kanaatti yeroo hunda sin dhaggeeffachuudhaan siniif abboomamuudhaan waan sin jettan xiinxalee tasgabbii ilaaluudhaan fedhii faayidaa keessan kara fuulduraatti ceessuudhaan qabsoo Oromoo caalmatti akka hojjetuuf nan hojjedha. Qabsoo Oromoon taasise biyya diigamuu irraa haftee tokkummaan ishii cimee roga hundaan jijjiirama galmeessuu eegaltee jirti. Oromoon biyya akka hambisu waa hunda akka jijjiiru diinnis firris addunyaa hundi ragaa bahaa jira. Walumaa galatti aarsaa kaffalameen gaaffileen siyaasaa, dinagdee, hawaasummaa ati qabdu kallattii qabatee tartiibaan deebii argachuu eegalee jira. Qaanqee bilisummaa wareegama dhalootaatiin argate kana tikfachaa injifannoo olaanaadhaaf gaaffilee kee afan akka deebi'aniif mootummaa kee waliin karaa qaroominaa fi tasgabbii qabuun fuulduratti akka tarkaanfattu waamicha koo kabajaan siniif dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota qeerroo fi qarreewwan keenya. Dhaloonni Oromoo ammaa qeerroo fi qarreen keenya qabsoo hadhaa'aa gaggeessitanii fi aarsaa qaalii kaffaltaniin injifattaniitu. Dhaloonni kun dhaloota injifataadha. Dhaloota injifannooti. Injifannoo kana gama siyaasatiin argattan tikfachuuf beekumsa, teknooloojii fi dinagdeedhaan of ijaaruudhaan Oromiyaa fi Itoophiyaa ijaaruudhaaf qophaa'uu qabdu. Akkuma kaleessaa har'as boqonnaa qabsoo haaraa kana keessatti akka injifattan shakkii tokko iyyuu hin qabu. Ni injifanna. Dargaggoonni keenya qabsoo taasiftaniin kamuu karaa gurmaa'een saayinsawaa fi tasgabbii karaa dimokiraataa fi jijjiiramoota jiran kunuunfachaa abdii egeree biyyattii itti fufsiisuuf gahee adda durummaa akka baatan waamicha koo kabajaan dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota dubartoota, haawwan, goototaa. Dubartoonni Oromoo seenaa qabsoo Oromoo keessatti ba'aa dachaa baachaa qabsoo Oromoon taasisu ture keessatti adda durummaadhaan hiriiruun qabsaa'aa wareegama qaalii kaffalaa Oromummaa fi gootummaa dhalootaa dhalootatti dabarsuun boqonnaa injifannoo kanaan nu geessanii jirtu. Boqonnaa haaraa irra geenye kun yeroo walqixxummaan koorniyaatti mirkanaa'u, yeroo isin siyaasaaf, dinagdeef, hawaasummaadhaan caalmatti aangeeffamtanii boqonnaa qabsoo haaraa fi ifatti haaratti
ceetan ta'uu hubattanii har'as akkuma kaleessaa mootummaa keessan akka cimsattan waamicha koon dhiyeessa. Kabajamtoota qonnaan bultootaaf horsiisee bultoota naannoo keenyaa qonnaan bultoonni fi horsiisee bultoonni keenya teknoolojii ammayyaa fayyadamuun oomishaa fi oomishtummaa keessan guddisuun sochii dinagdee fi siyaasaaf hawaasummaa naannoo fi biyya keessanii karaa gurmaa'een hirmaannaa fi fayyadummaa keessan mirkaneessuuf darbees dinagdee biyyattii utubuuf sochii eegaltan cimsitanii akka itti fuftan nageenya naannoo fi biyyaa akka eegsisuuf sochii qaamoleen nageenyaa godhan cinaa akka dhaabbattan waamicha koo kabajaanan dhiyeessa. Kabajamtoota sabaaf sablammootaaf uummata biyya keenyaa hundaaf sabaaf sablammoonni uummattoota Itoophiyaa rakkoo gammachuu fi rakkoo keessa dhufaa darbii hunda obbolaa isaa kan ta'e uummata Oromoo waliin rakkoo isa mudatu hunda hirkoo walii ta'anii waliin qabsaa'anii waliin wareegamanii jiru. Akkuma beekamu Oromiyaan handhuura sabaaf sablammootaati. Oromiyaanis saba hammachuun beekamaadha. Daldalli siyaasaa sabaa fi sablammoonni walitti buusuuf gaggeessan akka iddoo dhabu saaxilamu akkuma kaleessaa obboleewwan keessan uummata Oromoo waliin ta'uun tumsa ijaarsa biyyaa eegaltan cimsitanii akka itti fuftan waamicha isinii dabarsina. Kabajamtoota qaamolee nageenya naannoo keenyaa qaamoleen nageenya naannoo keenyaa rakkoolee uummata keenya irra gahaa turan cabsuuf adda keessan kennuun aarsaa boonsaa kaffaluun gaachana uummata Oromoo ta'uun seenaan hojjettan yeroo hunda qabsoo Oromoo keessatti dhiigaan katabamee bara baraaf ni jiraata. Sadarkaa hundatti humna raawwachiisummaa qaama nageenyaa cimsuuf ijaarama dandeettii ogummaa teknoolojii fi waan barbaachisu hunda dorgomaa gochuun akka injifannoo Oromoo tiksitan itti fufsiistanii isa mirkaneessuun nageenya amansiisaa fi itti fufiinsa qabu dhugoomsuuf caasaa danda'u uumuuf halkanii guyyaa ni hojjenna. Caasaan nageenya naannoo keenyaa kallattii hundaan akka cimee nageenya naannoo keenyaa tiksuuf haqaaf bilisummaa mirkaneessuun xiyyeeffannoo addaatiin ni hojjetama. Naannoon keenya nageenyaa fi tasgabbii mirkanaa'ee mirga lammiilee akka kabajamuu fi alseerummaan akka hin jiraanne amaanaa uummatummaa isinii kenname uummata bira dhaabbachuudhaan miira uummatummatiin akka bahattan waamicha koo kabajaan isiniif dhiyeessuun barbaada. Kabajamtoota hojjetoota mootummaa naannoo keenyaa uummanni Oromoo caasaa mootummaa naannoo Oromiyaa kan ijaarrate rakkoo gama hundaan jiru ittiin hiikkatee rakkina keessaa ba'uuf. Kanaafuu ergama olaanaa sinitti kenname loogummaa hattummaa fi dhiibbaa mirga namummaarraa bilisa taatanii miira tajaajiltummaa olaanaadhaan uummata keessan akka tajaajiltan waamicha koo kabajaan isiniif dhiyeessa. Kabajamtoota hayyoota Oromoo boqonnaa seenaa qabsoo Oromoo taasisaa ture hunda keessatti adda durummaadhaan wareegamtanii jirtu. Ammas uummataaf mootummaa keessan mootummaa naannoo Oromiyaa waliin ta'uun yaada haaraa buqqisiisuuf qo'annoof qorannoodhaan toora xiyyeeffannoo qabsichaa agarsiisuun gahee keessan akka baatan waamicha koon dhiyeessa. Kabajamtoota lammiilee biyya keenyaa ala jiraattan qabsoo Oromoo boqonnaa amma gahe irraa akka ga'u waan dandeessan hundaan gootanii jirtu. Wareegama kaffaltanittu mootummaan naannoo Oromiyaa gumaacha qabsoo Oromoo keessatti gootaniif kabaja guddaan akka qabu ibsuun barbaada. Qabsoo taanus walxaxaa fi ulfaataa ta'uu hubattanii Oromiyaa fi Oromoo ijaaruudhaaf qabsoo eegaltan cimsitanii akka itti fuftan waamicha koon dabarsaa. Oromiyaa ni ijaarraa, Itoophiyaa ni utubnaa, gaafa Afrikaas ni boqochiisnaa, Waaqayyoos nu gargaaraa. Galatooma. Yani, ana di bekanki yani.